beeksisa qaxarrii hojii waldaa Sikkoo Mandoo Minisootaa irraa. Waldaan Sikkoo Mandoo Minisootaa gita hojii African Friends, Family and Neighbors yookiin FFN jedhu irratti nama tokko dorgomsiisee mindeessuu barbaada. Namni barbaadamu hojjetaa yeroo guutuu nama tahuu barbaadu dubartii nama tokko qofa. Mindaan gita hojii kanaa waggaatti $50,000. Guyyaa fi sa'aatiin hojii wixataa hanga jimaataatti sa'aatii 9 AM irraa hanga 5 PM tti. Iddoon hojii waajjira waldaa Sikkoo Mandoo fi iddoowwan hawaasaa adda addaatitti. Ulaagaan barbaachisu nama sagantaawwan tajaajila hawaasaa fi kanaan wal qabatan irratti ogummaa yookiin muuxannoo qabu, nama afaan Ingilishii fi afaan Oromoo dubbatuu fi ittiin hojjechuu danda'u, nama aadaa, afaanii fi duudhaa hawaasa Oromoo beekuu fi hawaasa gargaaruu danda'u, nama dandeettii Outlook, Wordii fi Excel itti fayyadamuu qabu, nama sakatta'iinsa duubaa yookiin background checkii darbuu danda'u. Foormii iyyannoo gita hojii kanaa karaa info@sikkomando.org yookiin waajjira waldaa Sikkoo Mandoo 1821 University Avenue West Suite 241 St. Paul Minnesota 55104 tti argamurraa argachuu ni dandeettan. Hubachiisa. Foormii iyyata hojii waldaa Sikkoo Mandoo guuttanii yoo hin deebifne iyyannoon keessan guutuun ta'u. Namoonni iyyannoo keessan guuttanii xumurtan gama imeelii keenyaa jchabsi@sikkomando.com yookiin waajjira keenyatti qaamaan argamuun deebisuu ni dandeettu. Guyyaan xumuraa iyyannoon itti dhaabbatu hagayya yookiin August 25 2025 sa'aatii 4 PM irratti. Odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddaniif gama marsariitii keenyaa sikkomando.org/tiin yookiin lakkoofsa bilbila keenyaatiin nuqunnamuu ni dandeettu. Waldaa Hawaasa Sikkoo Mandoo Minisootaa.